Ethiopian barakuma lamaf digdama haacaalu hundeessaa nyaatte barakuma lamaf digdami tokko ammoo waardiyaa haqa cunqurfamtoota Abdul Jabbar Hussein nyaatte. Abba mana kooti ajjeesanii akka sareetti darban kan jedhu ammoo jecha haadha mana Abdul Jabbar Hussein Sooriyaa Kadirim poolisiin mootummaa Itoophiyaa nama hidhuun hojii isiitiin nuti ammoo dhaddacha irratti falminee dhugaa baasuun hojii kennam dhaadannoo Abdul Jabbar Hussein lafichoo ittiin beekamuudha. Maddi ka'umsa waraana waliiniin falaasama eda'amuu fi sabboonummaa biyyaalessaa sabboonummaa saboota nyaatu. Abba mana kooti ajjeesanii akka sareetti darban kan jedhu ammoo jecha haadha mana Abdul Jabbar Hussein Sooriyaa Kadirim udhaam mootummaan biltsiginnaa buqqisuuf tumsa waraanaa uummannee jirraam waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraayitu jedhaati jiraam. Abson garee shoror keessaa TPLF balleessuuf fudhatamuun kamuu garee shoror keessaa waraana bilisummaa Oromoo irrattis ni fudhatamaam gaafatama sabquunnamtii uummataa biltsiginnaa Oromiyaa Taayyee Danda'attu jedhaati jiraam. Waraanni bilisummaa Oromoo duula kallattii garaagaraatiin adeemsaa jiruun maqaa gootota qabsoo uummata Oromoo keessatti qofan Nadhii Gammadaam Laggasaa Wagiim Elemoo Qilxuum Hasan Ammeetiin moggaasuun qabsoo hidhannoo mootummaa Itoophiyaa faana taasisaati jiraam. Itoophiyaa TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo irraa baraaruuf lammiin kamuun gara waraanaa waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti jedhaati jiraam. Itoophiyaa keessatti shoror keessaan gochaan immoo jechaan madaalamaam gaafii mil'oo tibbanaatiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkiin kun torbaaniin kan isin dhiyaatu qophii mil'oo tibbanaatiin. Millu tibbana har'aatiin ajjeefamuu gameessa seera Abdul Jabbar Hussein fi siyaasaa keessa dantaa dhaabbataa malee firaa fi diinni dhaabbataan hin jiru kan jedhu ilaalla. Abdul Jabbar Hussein akkamitti ajjeefame? Eessatti ajjeefame? Maaliif ajjeefame? Namoonni haadha mana isaatiif bilbilanii waaman eenyuum maaliif dhokfamanii? Bu'aan qorannoo isaa maaliif ifoomuu dhabe? Maatiin isaa maal jedha? Babal'isne mil'annam qabxii kenna itti aanuun ammoo humnoonni mootummaa Itoophiyaatiin lolaa jiran garee biltsiginnaa aangoorraa buusuuf tumsa waraanaa tolfachaa jiraachuu wajjin wal qabatee siyaasaa keessa dantaa dhaabbataa malee firaa fi diinni dhaabbataan hin jiru kan jedhu ilaalla. Kun mil'oo tibbanaatiim ansaraay sabaatiin mil'oo tibbanaa isan biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Hamma xumura mil'oo tibbanaatiim nu faana tura.
Itoophiyaan bara 2020 haacaaluu hundeessaa nyaatem bara 2021 ammoo gameessa seeraa fi abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo Abdul Jabbaar Hussein nyaatem. Itoophiyaan ilmaan Oromoo beekaa fi wallaalaa xinnaa fi guddaa hiyyeessaa fi dureessa filattee nyaattus hanga ammaatti hin qofnem. Dhiigni qulqulloota impaayera Itoophiyaa keessatti dhangala'uun Itoophiyaa boqonnaa dhoowwateetii jira. Itoophiyaan jiraattee dhaabbachuuf lubbuu Oromootaa funaanteem lafee Oromootaa qorqatteem. Impaayerri Itoophiyaa Oromoo cunqursee aangoo irra taa'uuf hojjetaam. Doorsisaa fi dhaaduun gameessa haqaam Abdul Jabbaar irratti adeemsifamaa tureem lubbuu isaa dhumarra balleesseetii jira. Abdul Jabbaar Hussein barattoota Oromoo qaroo yuunivarsiitiin Finfinneem ogummaa seeraatiin qaree baase keessaa nama jalqabaatiin. Ogummaa isaatiin abbaa seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa hammam abukaattoo seeraam falmaa mirga namoomaatii hammam barsiisaa seeraatiin waardiyaa haqaatii hamma dhaddacha dhaabbateem falmee falmisiisuuteem nama gurra jabaa horateem abbootii alangaa mootummaa Itoophiyaa mataa bawwaafachiiseedha. Abbootiin alangaa mootummaa Itoophiyaa keeyyattoota seeraa inni dhiyeessee jalaa bahuu dadhabuun dhaddacha baay'ee irratti harka laataniitii jiru. Poolisiin mootummaa Itoophiyaa nama hidhuun hojii isiitiin nuti ammoo dhaddacha irratti falmineem dhugaa baasuun hojii teennaam waan Abdul Jabbaar Hussein namoota garagaraatiin dur jedhaa turedha. Ajjechaan dabaam, ajjechaan siyaasaam, ajjechaan haloo beeyinsaam artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti magaalaa Finfinnee koondoominiyeemii galaan cinatti raawwateem waardiyaa haqa cunqurfamtootaam quuqamaa dhugaa fi ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein irratti godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaam ganda gadaa jedhamu keessatti irratti raawwatame. Gandi gadaa jedhamuun gadaa lagatee lubbuu Abdul Jabbaar Hussein yoo fudhatuun dhiigni isaa dhangala'eem lafa lola'eem. Garaagarummaa daqiiqaa muraasaa keessatti daandii galuuf irra deemaa jiru irraa butameem ganda gadaa naannoo kollejjii Harambee geeffamee ajjeefameem. Qaamni isaa guutuun bishaaneem reeffatu hospitaala gaheem. Dhiira doorsifni hojii isaa irraa hin dhaabin du'atu hojii isaa irraa dhaabeem. Ji'a tokko duraam haadha mana isaatti dhaadatanii turaniim. Haati mana isaatis natti dhaadatan jettee yeroo itti himtuum nama kana godhe beeka jechuun itti balbileem. Yoo nama ajjeesuu barbaadan anuma ajjeesaa maatii kiyya hin doorsisinaa jechuun dubbateetii tureem. Doorsisaa fi du'a sodaam abukaattoo haqaa ta'uu hin dhiisu kan jedhe Abdul Jabbaar akkuma na ajjeesaa jedhateem lubbuu ofii dhugaaf kennee biyyee uffateem. Abukaattoon gameessa siyaasaa Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota siyaasaa kun ajjeefamuu isaatiin duratti barreeffamootaa fi odeeffannoowwan garagaraam marsaa hawaasummaa irratti qoodaatii ture. Kana keessaa tokko tumsa waraanaa TPLF fi waboon tolfataniidha. Erga barreeffama kana qoodee boodam bakka oolee bahee gara manaa osoo deemaa jiru butamee ganda gadaa geeffamuun ajjeefame. Mootummaan Itoophiyaa deeggartootaaf miseensota TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo ni barbadeessa jechuun isaa ni yaadatama. Ta'us Abdul Jabbaar miseensaa fi deeggaraa qaama kanneeniiti miti. Ogeessa seeraatiin abukaattoo haqaatiin mirga yaada bilisaan ibsachuutti fayyadamee yaada isaa qoodeem. Waan yaada kana qoodeef ajjeefamuu hin danda'uum ittuma yaadanii ajjeesanii harka namaattu ajjeeseem ni ajjeefameem haqaaf ajjeefame kan jedhuum yaada namoonni fuula hawaasummaa irratti qoodaa turanidha. Haati mana Abdul Jabbaar Hussein adda Sooriyaa Kadir turtii Oromiyaa miidiyaa neetwork wajjin taasifteen abbaa mana kootii ajjeesanii akka sareetti darban jechuun dubbatteem. Obbo Abdul Jabbaar ganama sa'aatii 3 akka lakkoofsa Itoophiyaatti nagahaan manaa baheem galgala osoo sa'aatiin inni galuu hin gahin bilbilli kufuu Abdul Jabbaar Hussein himtuun haadha mana isaa irratti bilbilameem. Namni bilbile afaan Amaaraatiin akka kufee daandii irra jiru itti himeem. Haati mana Abdul Jabbaar dhufaa jira yoo sokkaara ta'e afaan itti naa qabe jechaam gara isaatti akka fiigaa turteem. OMN itti himteem.
kan na dursee bakka san gaheem konkolaachisaa baajaajii inni yeroo mara fayyadamuudha kan jetti adde Sooriyaan konkolaachisaan bakka jedhame gaheem dhabee natti bilbile jechuun dubbatti. Adde Sooriyaan ammas deebistee bilbiluun yoo gaafattum bakka jalqabaa irraa xinnoo gara keessaa akka seenu itti himuun ani amma achi hin jiroom dubartiin takka amma sii bilbilti jedheem bilbila cufate jechuun haala gaafa san ta'eem Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin turtii taasifte keessatti dubbatte. Namni kun eenyuum bilbila haadha manaa isaam eessaa argatee bilbileem erga bilbilee maaliif dhiisee biraa deemeem gaafiidhaam. Gaafii humnoomni tikam magaalaa Adaamaa qulqulleessu qabaniidhaam. Gaafii kanaaf hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaa Makooriyaa Dinquum yoo deebii hin deebisin gaafii jalaa hin bahuum. Gaafiin gaafii deebii barbaadduudhaam. Dubartiin namichi jedhee bilbiluun hin dhuftuu jettee erga afaan itti baddee boodaam namichi hafuursuu dadhabee jira jechuun bilbila cufatte jetteem. Dubartiin tun eenyuum akkamitti achi dhayxeem akkamitti argiteem du'aa jiraachuu erga argitee maaliif wal'aansa duraa hin taasisiniif booda maaliif dhokatteem qaamni mootummaa namoota kanneen maaliif hordofuu dhabeem ragaaleen bilbilaa maaliif qoratamuu dhabaniim hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Adaamaa Makooriyaa Dinquu osoo qorannaa tokko hin adeemsin maaliif dhibee sukkaaraatiin du'e jedheem. Kunis gaafilee du'a gameessa seeraa kana boodam uumamaniidhaam. Ammas deebii yoo hin argatin akka uumamanitti itti fufuum. Namoonni lamaan bilbila haadha manaa isaa irratti bilbiluun daandii galaa jiru irraa butamee bakka biraa geeffamuun Abdul Jabbaar uffataa fi qaamni isaa guutuun jiidhaa ta'uun bilbilli isaa fudhatamuun ragaan qorannoo isaa ifoomuu dhabuun poolisiin dhimma kana hordofuu dhabuun namoonni qaama isaa dhiqan waraannamuu qaama isaa irratti arguun ispeeshaalistiin dhibee keessoo hospitaala Adaamaa qaamaa fi hidhii isaa irra dhiigatu jira jechuun maatiin doorsifamaa turuun dhimma ajjeefamuu isaa mootummaan cal'isuun quba mootummaa Itoophiyaa kan lubbuu beektota Oromoo nyaatutti qabeetii jira. Itoophiyaan akkuma Haacaaluu Hundeessaa ajjeeftettem obbo Abdul Jabbaar Huseenis ajjeeftem. Bakki Abdul Jabbaar itti argame kun bakka nama sodaachisuun bakka dukkanaam daandii inni duraan hin fayyadamneedhaam. Egaa maaltu bakka kana fideen gaafii biraatim. Abdul Jabbaar boolee axanaa taraam bakka jedhamu ooleem galgala balbala cufeem warra dukkaanaa irraam aananii fi maastikaa bitateem gara manaa imalee oduu jedhuun haadha mana isaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffate. Garuu osoo mana hin gahin ganda gadaa yookaan ganda 12 naannawa Harraambee kolleejjiin lafa dukkanaa keessatti du'ee argame. Obbo Abdul Jabbaar bakka oolee baheem daqiiqaa 15 hamma 20 jidduutti haadha mana isaatii bilbiluun kufuu isaa miira tuffiitiin qaama ta'e wayiitiin itti himame. Qaamni ajjechaa kana raawwate ammoo bilbila isaa fudhatee deeme. Ogeessi seeraaf abukaattoon hidhamtoota siyaasaa kun rukutamee ajjeefame jechuun obbolaan isaa dubbataatii jiru. Ispeeshaalistiin dhibee keessoo hospitaala Adaamaas qaama isaa irratti dhiigni akka argame raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetii jira. Namoonni reeffa ogeessa kanaa dhiqan ammoo dhiigni mataa keessaa yaa'ee dhaabbachuu didem dhiquuf rakkanne jechuun himaniitii jiru. Kana irraa ka'uun obbo Abdul Jabbaar harka namaatiin ajjeefame jedhamaatii jira. Mootummaan Itoophiyaa kan lafee beektota Oromoo nyaatum miidiyaaleen Itoophiyaa kan dhugaa uummata Oromoo awwaalan ajjeefamuu beekaa kana irratti waan dubbatan hin qabani. Mootummaan Itoophiyaa nama hidhuu fi ajjeesuun hojii isaatiin nuti ammoo haqa ajjeefamaa fi hidhamaa baasuun hojii keenya jechuun haqa cunqurfamtoota impaayera Itoophiyaa keessatti awwaalamte baasuun kan beekamu Abdul Jabbaar Huseen farreen haqaatiin nyaatamee biyyee uffateetii jira. Haqa abbaa mana kiyyaa uummanni Oromoo akka barbaadu qofa barbaadam haadha mana gameessam nama obbo Abdul Jabbaar Huseen adde Sooriyaa kadeertu dhaammateem. Guyyaan haqni ajjeefamtoota Oromoo itti bahuu fagoo miti. Kaayyoon beektonni Oromoo itti kufaniif milkeessuun dirqama dhalootaati jechaan qabxii kanaan goolamneem garee mootummaan Itoophiyaa shororkeessitootam Itoophiyaa digdotam wambadootam baandota jedhee yakkum kan isaan isa jigsuuf
waliigaltee waraanaa tolfatan waraana bilisummaa Oromoo kan marroo dirribaam gammachuu abbooyyeem gollicha dheengeem odaa tarbiif aan durfamuufim waraana humna ittisa Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliifim Geetaachoo Raddaa akkasumas Jeneraal Tsaadqaan Gabratintsaa'eetiin durfamu ilaalaam kun mil'oo tibbanaatiin ammas nu faana bu'aam. Gareewwan mootummaan Itoophiyaa shororkeessitoota jedham labsii shororkeessummaa jala galcheem waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisaa uummata Tigraay addi bilisummaa uummata Tigraay mootummaa Abiyyi Ahmad aangoorraa kaasuuf tumsa waraanaa uummachuu isaanii ajandaa fuula hawaasaa fi mootummaa Itoophiyaa ta'eetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kora sabaa baatii adoolessaa keessa taa'in hooggantoota waraanaa kumsaa dirribaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo gammachuu abbooyyeem itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbii ammoo dubbii himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo gochuun kallattii qabsoo yookaan ji'ootaan dura TPLF gaarreen Tigraay keessatti of itichuun Jeneraal Taaddasaa Warradaa fi Jeneraal Tsaadqaan damee waraanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi Geetaachoo Raddaa ammoo damee siyaasaa irratti muuduun kallattii qabsoo kaa'ee mootummaa Itoophiyaa waraanutti ka'e. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad kan Itoophiyaa falaasama eda'amuu jalatti bulchaa jiru ammoo deeggarsa raayyaa ittisa biyyaam duula biyya baraaruu fi duula waraanaa lammiilee Itoophiyaa duulaaf gahan jedhuun adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo yookaan Oromoo Liberation Army balleessuuf humna waraanaa oomishaatii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 bara 2021 irraa jalqabee duula waraana lixaa fi giddu galeessaa maqaa laggasaa wageetiin duula waraana kaabaa hasanammeetiin duula waraana kibbaa fi kibba baha nadhii gammadaa filemoo qilxuutti moggaasuun imala gara Finfinnee lafa siyaasaa Itoophiyaa keessaa oomishamu yoo taasisuun humni ittisa Tigraay duula haadholii Tigraay jedhuun imala gara Amaaraa fi Affaar taasiseen Amaara keessaa Laallibalaa Waaldiyaam Qobboo daandii bahar dargoondanii fi waaldiyaa wal qunnamsiisuu qabatee jira. Mootummaan jijjiirama Itoophiyaa hoogganaa jiruu fi waraana waliinii Itoophiyaa keessatti kaasee waraana bilisummaa Oromoof adda bilisummaa uummata Tigraay adda bilisummaa uummata Gaambeellaa hidhattoota Benishaangul Gumuz loluuf lammiilee Itoophiyaa duulaaf ga'umsa qaban hunda waamicha waraanaa taasiseefi. Jaarmiyaaleen bilisummaa sabootaaf qabsaan ammoo bulchiinsa biltsiginnaa jeeqsuuf tumsa waraanaa fi siyaasaa tolfataatii jiru. Raayyaan ittisa biyyaam loltuun Eertiraa milishaan Amaaraa humni addaa naannolee fi faannoon mootummaa naannoo Amaaraa loltoota bulchiinsa Abiyyi Ahmad ta'uun yoo bobbaafaman yaadrimee siyaasaa tokkummaa Itoophiyaa teeksina jedhuun jaarmiyaalee bilisummaa sabootaaf qabsaan waraanaatii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo humni ittisaa Tigraay hidhattoonni Benishaangul Gumuz hidhattoonni Gaambeellaaf kanneen biroon bilisummaa saba isaanii fiduuf waraana mootummaa Abiyyi Ahmad waraanaa jiru. Kanaan Itoophiyaan kallattii hundaan wal waraanaatii jirti. Kun ammoo garee biltsiginnaa Itoophiyaa bulchaa jiru biratti ajandaa guddaa torbee kanaa ta'eetii jira. Gareen biltsiginnaa waraanni bilisummaa Oromoof TPLF walii galuun dhiiga qabsaa'ota Oromoo kaleessaa irra dhaabbatudha yoo jedhu waboon ammoo kan kaleessa isaan wajjin qabsaa'ota Oromoo arraabaa turem isinii yaada jedhu deebisaatii jira. Beektonni siyaasaa keessa dantaa dhaabbataa malee firaa fi diinni dhaabbataan hin jiru yoo jedhan beektonni siyaasaa keessa dantaa dhaabbataa malee firaa fi diinni dhaabbataan hin jiru jedhu. Gaanfa Afrikaa samii Itoophiyaa jalatti bara 1960 as firri diina walitti ta'eem diinni fira walii ta'eetii jira. Wayyaanee fi Shaabiyaan fira waliinii ta'uun mootummaa dargee yoo kuffisan bara 1998 irraa kaasee diina waliinii ta'aniitii jiru. Itoophiyaa fi Eertiraan bara 1998 hamma bara 2018 diina walii yoo turan bara 2018 as fira waliinii ta'aniitii jiru. Gareen amma biltsiginnaa ta'ee fi TPLF waggoota 27 waliin Itoophiyaa bulchanii jiru. Amma garuu diina waliinii ta'aniin dhiiga lammiilee
Itoophiyaa dhangalaasaa jiru. TPLF fi mooraan qabsoo Oromoo waggoota 30 oliif diina turaniim amma garuu sirna Itoophiyaa bulchaa jiru jigsuuf daboo walii bahanii jiru. Kanaaf fakkaata beektonni siyaasaa keessaa dantaa yookaan fedhii dhaabbataa malee firaa fi diinni dhaabbataan hin jiru kan jedhaniif. Siyaasa keessatti dantaan dhaabbataa jedhamu dantaa biyyaalessaa biyya takkaatiin fakkeenyaaf dantaan siyaasaa Oromoo bilisummaa, birmadummaa, walabummaa, abbaa biyyummaa, qabiyyee lafaa fi uummata guutuu irratti abbaa aangoo ta'uudha. Tumsi waraanaa taasifame kun yaaddoo guddaa garee aangoo mootummaa harkaa qabu waan ta'e fakkaata. Kaabinee fi miidiyaan mootummaa ABO shanee jedhanii kan waaman waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo ganuun TPLF itti galee jechuun komataati jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo duula ololaa adeemsifamaa jiru kanaaf ibsa yoo baasu abbaa irree tumsa sabaa fi sablammootaatiin bakka jedhu. Humnoonni farra aangoo Abiy Ahmed waltumsuuf walii galuun sodaa guddaa kan buuse yoo ta'u aktiivistoota mootummaa hamma miidiyaa mootummaatti kaadiree hamma kaabineetti duula ololaa oofaa jiraachuu isaanii mul'isa. Ibsi waraana bilisummaa Oromoo irraa bahe kun jechuudha. Akeekni tumsa sabootaa kun sirna abbaa irree Abiy Ahmed kun ergamtoota isaa waliin seeratti dhiyeessuu yoo ta'u mirga hiree murteeffannaa sabootaa mirkaneessuu fi saboota waloo kan ce'umsa filannoo haqaa fi bilisaa geggeessuun uummata keessaa hoogganaa siyaasaa baasuu akka ta'e ibsi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kun akeekeeti jira. Duulli tumsa kana irratti baname kanneen olaantummaa Amaaraa deebisuun sabboonummaa sabootaa dhabamsiisuu barbaadaniin akkasuma kajeeltota aangoo fi qabeenyaa akka ta'e ibsichi eereetii jira. Tumsi saboota cunqurfamoo dhugoomuun abbaa irree Abiy Ahmed burkuteesse yakkamtoota hunda seeratti dhiyeessa kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo. Tumsi waraanaa kun abbaa irree Itoophiyaa bulchaa jiru Abiy Ahmed aangoo irraa buusuuf tolfamuu isaa addeessa. Gaafii dantaan Oromoo tumsa kana keessaan kabajamuu danda'a jedhuuf hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaa deebii yoo kennuun Oromoon madaa qabaam yeroo fudhannee irratti mari'annee haala faayidaa Oromoo sharafuu hin dandeenyeen yeroof TPLF waliin diina waloo kuffisuu irratti bifa waraanaa waliin hojjechuun irratti hubannoo irra geenyee jirra. Siyaasa keessa taphatu jira. Siyaasaan yeroo haaloo hin qabnetu jira. Diinni dhaabbataas ta'e firri dhaabbataan addunyaa irra hin jiru. Yeroo ilaaluu fi yeroo wajjin tarkaanfachuu barbaada jechuun akkamiin akka murtee kanarra ga'e ibse. Waa'ee wal amantaa fi TPLF bara 1991 mooraa qabsoo Oromoo ganuu irrattis deebii BBC Afaan Oromootiif kan kenne ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo marroo dirribaa barri 2021 bara 1991 ta'uu dhiisus ta'us danda'am dammaqiinsi ummata Oromoo haala siyaasaa har'aa fi haala qabsoo TPLF bara 1991 fi isaa as jiru irratti garaagarummaa qabam haala siyaasaa biyyattii amma jiru irraa fagaachuu irra itti siqanii hojjechuutu caala jennee murteessine jechuun deebise.
mootummaan Abiy Ahmed Aliitiin durfamuun Itoophiyaa bulchaa jiruun waboon wayyaanee irraa leenjiif meeshaa waraanaa argata jechuun himatamaa turus Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa qabsoo Jaalmarroo Dirribaatiin kan beekamu sadarkaa san irra har'aayyoo hin geenyam mootummaan Itoophiyaa meeshaa waraanaa eessaa fi eenyu irraa akka fudhannuum nuuf hin ayyamuum garuu dhugaan jiruum TPLF irraa deeggarsi gaafannuu fi fudhannus hin jiru jechuun deebise. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo maali gaafii jedhuuf deebii yoo kennu qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kun uummanni Oromoo cunqursaa jalaa baheem mirga hiree murteeffannaa ofii isaa akka murteeffatu taasisuudha jechuun deebisa. Itoophiyaan kallattii hundaan waraana waliinii keessa jirteem lixaan humnoota Gaambeellaa fi Benishaangul Gumuuzin kaabaan humna ittisa Tigraayin Oromiyaa kallattii hundaan waraana bilisummaa Oromootiin bahan Affaarii fi Somaaliin waraannamaa jirti. Maddi ka'umsa waraana waliinim falaasama eda'amuufim sabboonummaa biyyaalessaa sabboonummaa sabummaa nyaatuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo duula maqaa gootota Oromoo moggaasan kallattii hundaan gara Finfinnee yoo deemu TPLF duula maqaa haadholii Tigraay imala isaa naannoo Amaaraa fi Affaar gaheeti jira. Bulchaan Itoophiyaa immoo humna waraanaa kumaatamaan oomishaati jira. Tarkaanfiin TPLF irratti fudhatamuun abaa'oo shanee jedhee mootummaan Itoophiyaa kan waamu waraana bilisummaa Oromoo irratti akka fudhatamu qondaalonni bulchiinsa Abiy Ahmed dubbataati jiru. Tumsa sabaa fi sablammootaattum mootummaa Abiy Ahmed buqqisamuun humna waraanaa badhaafamaa Noobeelii nageenyaa oomishaa jirutum waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF buqqisaan gaafiidhaam oollee bullee arginaam. Omurree jirram ani siraaji sabaa turem gama ogummaa kaameraa fi production bareedaan mil'uu kan isin biraan gahaa turem Abdii Jabaalim qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuun hamma torbaanitti torbaan gaarii.